naaf qulqullina isaa irratti fuulleffachuun kan hojjetamudha jedhame. Sagantaan kun uummanni nyaata madaalawaa argachuun ofirra darbee biyyaafis akka gumaachuuf kan kaayeffatedha. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad saganticha akka biyyaatti naannoo saboota, sablammootaaf uummattoota kibbaa godina goofaatti wayita eegalchiisan kaayyoo isaa ibsanii turan. ሌማት ማለት ብዙ ትርጓሜ ያለው ጥሬ ትርጓሜው በአንድ በኩል የለመለመ ምግብ ማለት ነው። ለምለም እንጀራ ማለት ነው። በሌላ በኩል ማዕድ ማለት ነው። Leemaatii jechuun hiika hedduu qaba. Hiikni isaa inni ifaa gama tokkoon nyaata lallisaa jechuudha. Biddeena gaarii jechuudha. Gama birootiin maaddii jechuudha. Leemaatiin ooruu, gumbii, mana duuba haala adda ta'een kan filachiise nyaata maaddis waan of keessatti qabatuufi. Leemaatiin maaddii maatiin irraa nyaatudha. Leemaati irratti hambaan hafnaan maatirraa hafeera jechuudha. Maatirraa yoo hafe gara ollaa deemeera jechuudha. Itoophiyaan sadarkaa maatitti dhimma wabii midhaan nyaatan of danda'uu yoo mirkaneessite sadarkaa biyyaatti fiigichi midhaan nyaatan of danda'uu ni milkaa'a jechuudha. አርብቶ አደርና አርሶ አደርን ካስተሳሰርን ከብት፣ ዶሮ፣ ንብ Qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa yoo walitti hiine horii, lukkuu, kanniisni qonna wajjin walitti hidhaminsa guddaa waan qabaniif qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan yoo walitti hidhaman jireenyi isaanii kan jijjiiramu yoo ta'e lakkoofsi uummata Itoophiyaa harki caalu kana keessaa waan ta'eef jireenya uummata kanaa jijjiiruu yoo dandeenye kan magaalaa nu rakkisu. Leemaatiin riqicha qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota walitti hidhu yoo ta'u bitattootaa fi warra magaalaa ammoo nyaatee akka quufu ilaalee akka quufu ni taasisa. ብልጽግና 4 ዓመት ኮንትራት ይቀረዋል። Badhaadhinni kontiraata waggaa 4tu isaafa. Waggootan arfan itti aanutti lukkuu, foon, aannan, damma, qurxummiin irraa akka hafu ni feena. Kana gochuu ni dandeenya. Akkuma ashaara magariisaa, akkuma qamadii, akkuma biqiltuu dhaabuu sagalee tokkoon uummata keenya qindeessinee yoo hojjenne ni dandeenya. Bulchaan ganda tokko yaaduu kan qabu jiraattonni ganda kootii hangamtu sa'a horsiisa, kanniisa horsiisa, lukkuu horsiisa, killee hangamtu oomishama kan jedhu ta'uu qaba. Kana goonan killeen jiraattota gandootaaf ga'uun foon aannan erga oomishee booda ganda itti aanutti gurguruun dhimma itti aanee dhufuu ta'a. ሌማት ሲባል ስንዴ መተው አይደለም። ስንዴ ባህል ሆኖ ችግኝ መትከል ባህል ሆኖ Leemaati yeroo jedhamu qamadii dhiisuu miti. Qamadiin aadaa ta'ee biqilaa dhaabuun aadaa ta'ee itti fufee piroojektota xumuruun aadaa ta'ee piroojektonni gurguddoon amma hojjetamaa jiran xumuramanii sagantaa yelimaat turfaat milkaa'ee maaddii maatii hundaarratti nyaanni yoo hafe filannoof dorgomuu yoo baattan rakkoo hin qabu. Mootummaan tokko marsaa isaatti hojii lammiilee isaa sooruu hojjetee Itoophiyaa nyaanni isheerraa hafee jiraannan itti fufuu fi dhiisuun ajandaa ta'uu hin qabu. Waggoottan arfan dhufanitti kana milkeessuun dirqama keenya ta'ee fudhatamuu qaba. Pirezidaantonni naannolee fi keessummoonni affeerramtan irree gamtoomen sagantaa kana Itoophiyaa keessatti milkeessuun ni danda'ama. Kana yoo goone Itoophiyaan biyya bilisaa dhugaa ni taati. Ministeerri qonnaa obbo Omar Huseenis haala hojiirra oolmaa sagantichaaf qajeelfamni qophaa'uu ibsaniiru. ፕሮግራሙ ዓላማ ያደረጋቸው 4 ነገሮች ናቸው። በሌሎች ኢኒሼቲቮች ያለው ነገር ነው እዚህም ያለው። አንደኛ የምግብና የስርዓተ ምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ነው። እዚህ ላይ ኮምፕሮማይዝ አናረግም። ኒውትሪሽን ላይ የምንሰራው ስራ፣ የምግብ ዋስትና ላይ የምንሰራውን ስራ ማረጋገጥ ነው። ሁለተኛው የውጭ ንግድ ላይ በደንብ ፎከስ አድርገን መስራት አለብን። Sagantichi wantoota afur akka kaayyootti qabateera. Wantuma inisheetiivoota biroo keessa jirutu as keessa jira. Inni tokkoffaa wabii nyaataa fi sirna nyaataa mirkaneessuudha. Sirna soorataa irratti hojii hojjennu mirkaneessuudha. Inni lammaffaan daldala alaa irratti xiyyeeffannoo kenninee hojjechuu qabna. Sharafni alaa daldala alaa keenyaan argachaa jirru xiqqaadha. Kana jijjiiruu kan dandeenyu humna qabnu hunda yoo ilaalledha. Oomisha alaa galchinu hambisuu fi carraa hojii uumuu irratti xiyyeeffachuudha. ላለፉት 6 ወራት ዲቴይል ተሰርቶለታል። ይሄ 150 200 ገጽ ያለው ዶክመንት የተሰራለት የአሰራር ስርዓት የተዘረጋለት ስራ ነው። Ji'oottan jahan darban gadi fageenyaan irratti hojjenneerra. Dookimentiin fuula 150 hanga 200 kan hojjetameef sirni hojimaataa kan diriireefidha. Yeroo hojjetamu immoo akkamitti hordofama, maal guutamuu qaba kan jedhu damee hundaan kan tarreeffamanidha. Sagantaan maaddii guutuu yookaan Yelimaat Turfaat sadarkaa naannoo Oromiyaattis bakka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Adde Sa'aadaa Abdurrahmaan, ministeera muummee Itoophiyaa duraaniif qindeessaa sagantaa Yelimaat Turfaat obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi fi hangawoonni mootummaa biroof keessummoonni argamanitti magaalaa Hoolotaa giddugala qorannoo qonnaa Hoolotaatti eegalame. Hojiin gama kanaan giddugala qorannoo qonnaa Hoolotaa keessatti hojjetamaa jirus jila kanaan daawwatameera. Saganticha irratti hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu Oromiyaan qabeenya beelladaa lakkoofsaan hedduu qabaattus faayidaan irraa argattu xiqqaadha jedhan. Kana furuuf rifoormiiwwan gaggeeffamaa jiraachuu ibsanii sagantaan maaddii guutuu kun galmoota arfan gama qonnaan qabame kan milkeessu akka ta'e himan. Biyyi keenya
imala badhaadhinaa eegallee milkeessuuf tarsiimoowwan misoomaa hawaasummaa siyaasaaf dinagdee uummata keenyaa roga hundaan mirkaneessuu bocuun hojii gurguddaa hojjechaa jirti. Mootummaan naannoo Oromiyaas badhaadhina waloo Oromiyaa fi Oromoo mirkaneessuuf bu'uura dinagdee biyyaa fi naannoo keenyaa kan ta'e hojii misooma qonnaatiif xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan qonna keenya mala barame keessaa bahee karaa ammayyaawaa fi fayyadamummaa qonnaan bulaa fi horsee bulaa keenyaa mirkaneessuu danda'uun qabeenya uumamaa humna namaa fi beekumsa jiru qindeessuun hundhaawwan guddina misooma qonnaa keenyaa turan qorannoodhaan addaan baasuun fala waarawaa kaa'uun yaadamoota haaraa bifa inisheetiiviitiin maddisiisuun hojiirra oolmaa isaanii hooggansaa fi deeggarsa taasisaa jiruun seenan haaraa fi injifannoo boonsaan hojii misooma qonnaatti galmaa'aa jira. Kabajamoo muummicha ministeera duraanii, kabajamoo pirezidaantii, kabajamtoota hirmaattota. Naannoon keenya qabeenya beeladaa akka addunyaatti fi akka Afrikaatti sadarkaa olaanaa kan qabdu yoo ta'u, qabeenya bal'aa kanarraa faayidaan argachaa jiru baay'ina jiruun kan wal madaalu miti. Mootummaan naannoo keenyas dinagdee beeladaarraa naannoo fi biyyi keenya argattu olaantummaa fi riifoormiiwwan misooma beeladaa fi eegumsa fayyaa beeladaa bu'aa qabeessa taasisuu inisheetiiviiwwan kanneen misooma horii aannanii fooyya'oo, misooma horii foonii, misooma lukkuu, misooma qurxummii fi misooma dammaa teknooloojiidhaan deeggaramee hojiirra oolchuudhaan fayyadamummaan qonnaan bultoota fi horsee bultoota mirkaneessuu eegallee jira. Guyyaa har'aas lammii qaroomina qabuu fi dorgomaa ta'e imala badhaadhinaa eegalle dhugoomsuu danda'u ijaaruuf looreetiin nageenyaa addunyaa fi muummichi ministeeraa keenya kabajamoo Dr. Abiy Ahmed sagantaa maaddii guutuu akka biyyoolessaatti labsan naannoo keenya keessatti hojiiwwan misooma aannanii, lukkuu, foonii, qurxummii fi dammaa teknooloojiitti gargaaramuun maatii hunda biratti babal'isuun of soorachuurra darbinee biyya alaatti erguu sadarkaa dandeessisuun akka misoomuuf guyyaa har'aa bakka keessummoonni kabajamaa fi muummeen ministeeraa duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny, kabajamoo pirezidaantiin keenya obbo Shimallis Abdiisaa, kabajamoo ministeera qonnaa argamanitti magaalaa hoolotaa giddugaleessa qorannoo qonna hoolotaatti kan jalqabsiifamu ta'a. Sagantaan maaddii guutuu Yeleemaa Turufaat kun waggaa afurii bara 2015 irraa eegalee hanga 2018tti galmoota gurguddoo misooma baadiyyaa irratti qaban arfan giddugaleessa godhachuun oomishaa fi oomishtummaa beeladaa guddisuu, wabii nyaataa fi sirna nyaataa mirkaneessuu, carraa hojii baadiyyaa keessatti magaalaa keessatti akkasumattis iddoowwan adda addaa irratti uumuu, galii al-ergee oomisha beeladaa irraa argamu guddisuu fi oomisha beeladaa biyya alaatti galan oomisha biyya keessattiin bakka buusuuf kan hojjetamudha. Akkasumas sagantaan kun kaayyoowwan oomisha aannanii akka naannoo keenyatti waliigalan liitira biliyoona 2.2 irra jiru gara liitira biliyoona 3.3 ol guddisuu, oomisha killee yeroo ammaa biliyoona 1.6 irra jiru gara killee biliyoona 3.4 ol guddisuu, oomisha foon lukkuu toonii 64 irra jiru gara toonii 100 ol guddisuu, qurxummii kuntaala 153 irra kan jiru kuntaala 286 ol guddisuu, foon diimaanaan toonii miliyoona 1 irra jiru gara miliyoona 1.63 ol guddisuu fi oomisha dammaa toonii 66.23 irra gara toonii 168 ol guddisuu kaayyeffatee guyyaa har'aa ifatti kan jalqabamu ta'a. Karoorri maaddii madaalawaa kan hojiirra oolchuuf hojiiwwan akka inisheetivii jalqabaman haala mijaawaa naannoon keenya qabdu, muuxannoowwan hojii sagantaa ashaaraa magariisaa, misooma qamadii jal'isii irratti arganne fayyadamuun humna namaa fi beekumsa jiru qindeessuun hariitii baay'inaa fi qulqullinaan hojjechuuf karoora qabame kan yeroo karooran qabameen dursinee milkeessuun akka danda'amuuf caasaaleen keenya sadarkaan jiraniif awwooda fudhattoonni xiiqii kutannoodhaan akka hojjetaniif
waamicha koo dabarsaa. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jalqabbii sagantaa maaddii guutuu sadarkaa Oromiyaa kanarratti argamanii haasaa taasisaniin dameen kun bu'a qabeessa akka ta'uuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jira jedhan. Sagantaan maaddii guutuu kun soorata madaalawaa argachuun lammileen sammuu gabbataan misoomaaf guddina biyya isaanii keessatti dammaqinaan akka hirmaatan kan gargaaruudhas jedhan. Kun akka milkaa'uuf hunduu tumsuu akka qabus dhaamaniiru. Mootummaan jijjiirama bu'uuraa fiduudhaaf xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa kan jiru seektara qonnaa irratti. Seektara qonnaa irratti sababni xiyyeeffanneef qonna jaalachuuf jibbuu irraa kan ka'u yoo ta'an uummanni naannoo keenyaa dhibbantaan 80 jireenyi isaa qonna irratti waan hundaa'eef. Utuu dhibbantaa 80 kana jijjiirin biyyi jijjiiramu naannoon jijjiiramu hin jiru. Utuu parsantii 80 kana sochoosin biyyi socho'uu danda'u tokko iyyuu jiru. Kanaaf qonna jijjiiruun dhimma bu'uuraa, dhimma jiraachuu dhabu, dhimma mul'ata naannoo keenya, uummata biyya keenyaa badhaadhina guutuutti ceessuudhaaf hawwii jiru milkeessuu fi dhiisuu fi yookaan milkeessuuti. Kanaafidha kan qonna irratti xiyyeeffatameef. Akka naannoo keenyaa xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan hooggansa gahaa kennuudhaan bajeta barbaachisu ramaduudhaan hayyoota keenya hirmaachisnee riisarchi seenteroota keenya hirmaachisnee qorannoo gahaa itti fayyadamuudhaan inisheetivoota haaraa bocuudhaan hojiiwwan hedduun kallattii maraan raawwatamaa dhufanii jiru. Bu'aan jajjabeessanis argamee jira. Carraa kanaan qonni giddugala jijjiiramaa akka ta'uu danda'u ogeessota qonnaa sadarkaadhaan jira, hooggansa sadarkaadhaan jiru hundaa ol immoo qonnaan bulaa fursee bulaan keenya kan hojjettanii waan nutti agarsiistaniif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Akkuma beekamu inisheetivoota hedduu bocnee hojiitti hiikaa jirra. Bu'aan jajjabeessanis argamaa jira. Carraa fi humna Oromiyaan qabdu faana wal bira qabnee yeroo ilaallu sochiin amma gochaa jirru waan jalqabbii bira darbee miti. Bu'aa jalqabbii bira darbe fiduudhaaf kanaa olitti caalmatti xiyyeeffannoo hojjechuu danda'utu irra jira. Bara kana immoo yaada haaraa muummee ministeerri keenya Dureessi nagaa addunyaa Dr. Abiy Ahmed maddisiisanii maaddii guutuun bocamee hojiitti hiikamaa jira. Isa kanaan Oromiyaa galaana dammaa, galaana aannanii, iddoo foon itti nyaatamu, iddoo foon irraa ekspoort ta'u, iddoo qurxummiin iddoo muraasatti nyaatamu osoo hin taane oomishamee sirriitti itti nyaatamu gochuudhaaf uummata keenya wabii nyaataa mirkaneessuu qofa osoo hin taane nyaata madaalawaa akka uummanni keenya nyaachuu danda'u. Sanaan immoo sammuu gabbataa akka qabaannu. Sana gochuudhaan ijaarsa biyya keenyaa akka saffisiisnu gochuudhaaf xiyyeeffannoon kennamee hojiitti galamee jira. Guyyaa har'aas kan naannoo keenyaas magaalaa hoolotaatti labsamee jira. Kanaaf kan maaddii guutuu naannoo keenyaa labsii hoolotaa jennee guyyaa har'aa moggaafnee Oromiyaa guututti ariitiidhaan hojiitti hiikuudhaan jijjiirama olaanaa ittiin fiduudhaaf labsine irraa warra hoolotaa baga gammaddan isin jechuun barbaada. Waggoottan darban gaagura irratti hojii bal'aan hojjetamaa jira. Gaagura ammayyaa dhiyeessuudhaaf gaagurri 100,000 lakkaa'amu dhiyaachaa jira. Loon mala namaan diqaalomsu 100,000 jalqabnee jirra kara miiliyonotaatti geessuu danda'utu irra jiraata. Qurxummii horsiisnee dhiyeessuu zuwaayit baatutti jalqabnee jirra isa caalmatti baay'ifnee kennuu danda'utu irra jiraata. Lukkuu irratti sochii bal'aan iddoo adda addaatti gaggeeffamaa jira. Miiliyonotaan kennuu jalqabnee jirra kana kara miiliyoona 100,000tti caacuu irratti hojjechuudhaan jijjiirama guddaa fiduudhaaf itti deemuu danda'utu irra jiraata. Kana gochuudhaan seektarri kun bu'aa inni fiduu danda'u akka fidu gochuu qaba. Isa kana gochuudhaaf wantoota gurguddoo 4 irratti hojjechuun irra jiraata. Tokkoffaa fi inni dura sanyii fooyya'aa fiduudha. Gaalaaf haa ta'u sanyii fooyyessuudhaaf lukkuu irratti horii irratti hojjechuu danda'utu irra jiraata. Kan lammata teknooloojiitti caalmatti fayyadamuudha. Kan sadaffaa nyaata kanaaf barbaachisu dhiyeessuudha. Looniifis lukkuudhaafis hundaafuu foodarii nyaata barbaachisu dhiyeessuudha.
kan arfaffaa fayyaa isaanii eeguudha. Kana yoo goonee gabaa afaan olittiin waa hunda jijjiiruu dandeenya. Isa kanaaf hooggansi keenya sadarkaadhaan jiru, ogeessi jiru, qonnaan bulaa horsee bulaan keenya hundaa ol immoo xiyyeeffatanii akka hojjetan carraa kanaan isin jajjabeessuun barbaada. Hojii kana Oromiyaa shaampiyoon godhanii kan hordofan kabajamoo muummee ministeera keenya duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyi baay'ee isin jaalannaa, baay'ee isin kabajna jettanii akkanaa simattaniin barbaada. Oromiyaan carraa guddaa qabdi. Hojii maaddii guutuu naannoo keenyaa kallattiidhaan kan hordofan obbo Hayilamaariyaam. Kanaafuu galmoota qabanni kana ariitiidhaan dafnee carraa jiru muuxannoo isaan qabanitti gargaaramnee naannoo keenya keessatti hawwii gama kanaan jiru milkeessuudhaaf jabaannee akka hojjennu waamicha godheessuun barbaada. Oromiyaa jijjiiruudhaaf uummata keenya hireesaa karaa guuteen akka itti fayyadamu gochuudhaaf karaan biraan jiru. Karaan jiru karaa tokko. Innis tokko ta'anii jabaatanii halkanii guyyaa hojjechuudha. Sammuu ofiitti fayyadamu, harka ofiitti fayyadamu, hojjetanii jijjiirama barbaadamu fiduudha. Isa kanaaf bu'aawwan waggoottan darbe arganne caalmatti qindeessuudhaan bu'aa caalmatti akka hojjennu adaraa jechuun barbaada. Research centeroonni keenya, yuunivarsiitonni keenya, kaawunsiliin tiraansformeeshinii qonnaa iddoo hundatti hundaa'e hundumtuu ergama kana fudhatanii ariitiidhaan akka hojiitti hiiktan asumaan isin hubachiisuun barbaada. Sagantaa kana irratti ministeerri muummee Itoophiyaa duraaniif qindeessaan sagantaa maaddii guutuu yookaan Yeelemaat Turrufaat obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny Itoophiyaan hojii roga maraan hojjechaa jirtuun fakkeenya ta'aa jirti jedhan. Sagantaan ashaaraa magariisaaf oomishni qamadii hojii fakkeenyummaa qabu ta'uus himan. Sagantaan Yeelemaat Turrufaat hojii addunyaa irratti dorgomtummaa keenya dabaluudhas jedhan. ሁሉም እንደሚያውቀው ኦሮሚያ እንኳን ለሀገራችን ለአፍሪካም ለዓለምም ጭምር የሌማት ትሩፋት መስጠት የምትችል ድንቅ እና ለምለም ክልል ናት። ይሄ ደግሞ ሊሆን የሚችለው ወደ ሌማት የሚደርሰው ነገር ገና ከአርሶ አደራችን ማሳ የምንወደው የምናከብረው አርሶ አደራችን በሚሰራው ስራ hundumtuu akkuma beeku Oromiyaan biyya keenya qofa osoo hin taane Afrikaa fi addunyaa irratti illee maaddii guutuu dhiyeessuu kan dandeessu naannoo ajaa'ibaa fi magariitudha. Kun ammoo ta'uu kan danda'u gara maaddiitti wanti dhiyaatu ooruu qonnaan bultoota kabajnuu fi jaalannu kan qonnaan bultoonni keenya hojjetanidha. Hojiin kun bu'a qabeessa ta'ee teeknooloojiidhaan deeggaramee akkasumas ogeeyyiin keenya deeggaranii oomisha oomishuun akka ta'e ni beekama. Yeroo kanatti jijjiiramoonni addunyaa raajeeffachiisan mul'achaa jiru. Torbee darbe Keeniyaatti hojii misooma qonnaa ilaalchisee yeroo haasofnu Itoophiyaa keessatti wanti hojjetamu maaliif gara Afrikaatti hin babal'atu jedhamee gaafiin ka'aa ture. Itoophiyaan Afrikaaf waan hedduu gumaachuu dandeessi. Yeroo ammaa oomisha qamadiin jijjiiramni guddaan galmaa jira. Jijjiiramoonni kun Itoophiyaaf qofa osoo hin taane aardii keenyaafis kan abdiin irra kaa'ame ta'ee argameera. Haaluma wal fakkaatuun yeroo darbes Sharm El Sheikhitti yaa'ii jijjiirama qilleensaa hirmaadhe irrattis hojiin ashaara magariisaa Itoophiyaan eegalte fakkeenya guddaa ta'uun kaafamaa ture. Waggoota muraasa dhufanitti hojiin maaddii guutuu amma eegalame. Xiyyeeffannoon isaa misooma qabeenya beelladaa ta'uusaan wal qabatee Itoophiyaan damee kanaan beekamtuudha. Qabeenya beelladaan oomisha dammaatiin Afrikaa fi addunyaa irrattis dorgomtuudha. Haa ta'u malee qulqullina irratti hir'ina guddaatu jira. Sagantaa maaddii guutuu Yeelemaat Turrufaat faayidaan isaa inni guddaan qulqullina fooyyessuun addunyaa irrattis dorgomtummaa qabnu ol guddisuudha. Haa ta'u malee mana keenyarraa eegaluu qabna. Maatii Itoophiyaa meeqatu nyaata madaalawaa barbaachisu argachaa jira jedhamee yeroo gaafatamu gama kanaan hanqina qabna. Kanaaf gara leemaatitti dhufuun dura sirna soorataaf nyaata barbaachisu oomishuun nurraa eegama. በሌሎች ሀገሮች የዶሮ ስጋ በጣም ርካሽ የሚባል ስጋ ነው። ቀደም ኦቦ ሽመልስ እንዳሉት በእኛ ሀገር ግን የዶሮ ስጋ በበዓላት ላይ ብቻ የምንጠቀምበት ሆኖ አግኝተነዋል። ድሮ እኛ ሕፃን ሆነን አንድ በሬ የሚገዛበት ዋጋና ዛሬ አንዲት ዶሮ የምትገዛበት ዋጋ እኩል መጥቷል። ይሄ የሆነበት ዋናው ምክንያት የምናመርተው የዶሮ ቁጥር በጣም ትንሽ በመሆኑ ምክንያት
Biyyoota birootti foon lukkuu foon gatiinsaa baay'ee gadi aanati. Biyya keenyatti garuu foon lukkuu guyyaa ayyaana qofa kan itti fayyadamnu ta'ee nuti dur ijoollee taanee gatiin qotiyyoon tokko ittiin bitamuu fi har'a gatiin lukkuun tokko ittiin bitamu walqixa dhufeera. Sababni kun ta'eef inni ijoon baay'inni lukkuu horsiifnu xiqqaa ta'uu isaarraa kan ka'edha. Kanaaf sagantaa Yeleemaat Turrufaat Oromiyaan lukkuu hedduu akka oomishtu, galaana dammaa akka taatu, galaana aannanii akka taatu yeroo taasifnu yeroo sanatti qaala'insi gatii lukkuu amma nu mudates ta'e qaala'insi gatii oomishaalee qonnaa sadarkaa olaanaan hir'achuun ijoolleen keenyas manguddoonni keenyas baay'inaan soorata madaalawaa kan itti argatan. Soorata madaalawaan ammoo iddoo olaanaa kan qabu waan ta'eef nyaanni madaalawaan daa'imman hanga waggaa 7tti sooratan dandeettii yaaduu isaanii fi gabbina sammuu isaanii ni murteessa. Daa'imman soorata gahaa argatan biyya ijaaruu ni danda'u. Sababni ammoo sirriitti yaadu ni qoratu. Kanarraan kan ka'e jijjiirama haaraa ni fidu. Kuni ta'uu baannaan rakkoon dhaloota dhabuu dhufuu danda'a. Hojiin kun hojjetamuu kan danda'u yoo hundumtuu tumsuu danda'e qofa. Kanaaf dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa qorannoowwan gama kanaan jiran hojiitti hiikuuf jabaannee hojjechuu qabna. Qorattoonnis qorannoowwan bu'aan isaanii Itoophiyaa jijjiiruu danda'an jabaatanii hojjechuu qabu. Dhaabbileen barnoota olaanoos hojiilee gaarii eegalaniiru. Hojiileen kunneen cimanii itti fufuu qabu. Namoonni misooma beelladaa irratti bobba'anis oomisha gaarii argachuun fayyadamaa jiraachuu himaniiru. Sagantichis milkaa'ina hojii isaaniif kan tumsu akka ta'e eeraniiru. Hanqaaquu buusuudhaan ji'a 4 fi guyyaa 12 eegaleeti. Hanqaaquu takkaan calqaban. Qanii sadaffaa irratti immoo qanii afuraffaa irratti immoo akkasuma baay'isaa deemanii parsantii isaanii guutuu hin danda'anii ji'atti itoo chikiriin guutanii alammaan immoo ji'aa fi torban takka torban lamatti parsantii isaanii guutan jechaadha. Ijoolleen tiyya si nyaatti. Maatiin kiyya hundumtuu hin nyaata. Isarraanis darbee yeroo tokko gizee ayyaana ta'e nama hiyyeessa ta'e nama homaa hin qabne hanqaaquu sana kennaaf. Isarraa hafee immoo gabaadha baay'ee bal'isee kun dhiyeecha. Baay'ee. Hin qaba kan lukkuuf killeef kan ta'u hin qaba. Parent kan jennu yookaan immoo warra haadholii gara 15,000 qaba. Kan biraa immoo waggaatti gara miliyoona 3 kan ta'u cuucii oomishaa jechuudha. Gara alatti ni ergina. Irra caala gara Jibuutii fi Somaalilaandii ni ergina. Amma kan erginu sokkee kan ji'a 2 ni ergina jechuudha. Yaa bu'aa hedduu qaba. Bu'aa doolaara biyyaafis akka warshaatis faayidaa ni qaba jechuudha. Seektarii kana keessatti chaalenjii hedduutu jira. Akka warshaa keenyatti chaalenjii kan nuti ta'e foreign currency kan jennu jechuun amma cuucii galchuuf talaallii galchuuf illee foreign currency barbaanna. Hanqina foreign currency qabna inni guddaan. Kana kan biraa immoo akka waliigalatti gatiin nyaata lukkuun baay'ee chaalenjiidha. Maaliif gatiin baay'ee mi'aa waan ta'eef kun akka chaalenjii fudhachuu dandeenya. Dhibeen lukkuu darbee kan dhufus hin jira. Garuu dhibee baay'ee kan jiranii talaallii qabu. Talaallii isaanii sirriitti yoo kenninee fi biosecurity kan jennu sirriitti yoo qabanne dhibeen sakatta'uu dandeenya. Garuu darbee dhibeen kan hin eeggamne akka chaalenjiitti hin ta'a jechuudha. Amma akka furmaata kan ta'u amma kan dhageenye waan bareedaa dhageenye irraa maaliif amma hubannoo argateera akka mootummaatti sila kanaatiifuu amma chaalenjii kana furuuf mootummaarraa kan eeggamu xiyyeeffannaa kennuu qaba. Maaliif warshaa guguddaaf foreign currency yookaan immoo qarshii kan biyya alaa akka argatan sirriitti deeggarsa gochuu qaba jechuudha mootummaan. Kan biraa immoo nyaata lukkuu wannoon isaa gadi bu'aa akka ta'u kanarratti hojjechuu qaba jechuudha mootummaan.